إنا لله وإنا إليه راجعون. أمني أورمو حرقوتون سبيلا قبسا قميسا ملتو مرنو جباتو كدبيرم قبسا أمير قدلنما حنقفتي حاجي أحمد طولي غرفو لربي ديمني جرن قبسا أمير قدلنما في حيوم بيا كينيا أستاذ رايا أبا مجا بروفو لفيسبوك إساني رب الرئيسانين دوا قبسا قوتم hamba qabsaa'ota duraanii Haaji Ahmad Xoolleetiif gadduudhaan hawaasni muslimaa rahmata akka kadhataniif waamicha dhiyeessanii jiran. Hayyichi umriin qaxalee dargaggeessi hubannaan isaa toleem Ustaaz Ibsaa Hassan yookiin Qilleensi Nasrii barruu fuula feesbuuk isaanii irratti daqiiqaa muraasa dura barreessan mata dureen isiim gooticha gaarreen Baalee Sheekh Ahmad Xoollee Baabisoo jechuun jalqaban keessatti ummanni Oromoo harragoota onnee sibiilaa qabsaa gameessaaf mallattoo murannoo jabaa tokko dhabeera jedhan. Ustaaz Ibsaa Hassan hayyicha hangafaa kana gootummaa isaaniis dubbatanii jiran. Goonni ummataaf jiraatee seenaan isaa immoo dhalootaaf jiraata jedhan. Sheekh Ahmad Xoollee Baabisoo goota qaanqee qabsoo Oromoo gaarreen Baalee keessatti qabsiisanii dhaloota har'aa kanaaf karaa banan keessaa isaan hangafaati jechuudhaan gootummaa Sheekh Ahmad Xoollee Baabisoo jajanii dubbatanii jiran. Osoo dhaloonni har'aa ifa xiqqoo ballaqe kana hin argin isaan gaarreen Baalee irratti madaa'anii qorraa fi beela danda'anii osoo qabsoo ummataa lafee fi lafatti hin sharafin garaa fi gareetti osoo hin gurgurin bu'uura har'aa kana nuuf kaayanii darban. Sheekh Ahmad namoota qaanqee fincilee ijoollee Baalee qabsiisan keessaa isaan tokkodha. Isaan goota osoo harka hin kennatin gootota akka Haaji Abdullaa Ganamoo, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Haaji Adam Saaddoo fi hayyoota biraa faana gateetti wal harkaa qabaa sabaaf falmaa warra turanidha. Bosonni gaarreenii fi lagni gaara Haaji Abdullaahi Ganamoo ragaadha. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu jechuudhaan gamnummaa nama guddaa kana dubbatan. Allahumma ighfir lahu warhamhu واسكنه في فسيح جناتك.